Sa'aa shan bareedaa du'aayii gochuuf. Dhuma halkanii sadaffaa. Halkan hundaa dhuma halkanii sadaffaa keessatti Rabbiin keenya Allah subhaanahu wa ta'aalaa gad aanaa samii bu'ee akkas jedha. Eenyutu ana waamaa jira akka ani deebisuufiif? Eenyutu ana gaafachaa jira akka ani kennuufiif? Eenyutu araarama barbaadaa jira anarraa ni dhiisaafi? Sahih al-Bukaarii Hadiis Qudsii. Lammaffaa, sujuuda kee keessatti. Gabrichi irra caalaa Rabbii isaatiif dhihoo yeroo kallachaan gadi bu'u ta'uu danda'a. Kanaafuu kadhadhu. Achi keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa baay'isaati kadhadhaa. Sahih Muslim. Sadaffaa, azaanaa fi iqaamaa jidduu. Du'aa'iin azaanaa fi iqaamaa jidduu hin deebifamu. Kanaafuu du'aa'ii irratti hirmaadhaa. Kadhannaa. At-Tirmizii, Abu Daawud, Imaam Ahmad irraa odeeffame. Afraffaa, dhuma salaata waajibaa yookiin dirqamaa irratti. Abu Umaamaa irraa odeeffame radiyallahu anhu. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam ni gaafatame. Yaa ergamaa Rabbii, du'aa'ii kamtu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dhagahama? Akkas jedhe, dhuma halkanichaatii fi dhuma salaata dirqamaa irratti. Sa'aatiin kun erga attahiyyaatni jedhamee boodaa fi tasliima osoo hin godhin dura. Salaata xumuruudha. At-Tirmizii. Shanaffaa, yeroo roobaa jirutti. Sa'ad ibn Sahl radiyallahu anhu irraa odeeffame. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam ni jedhe, lamaan hin deebifaman. Kadhaan yeroo azaanaa, waamiinsa salaataa yeroo godhamaa jiruttii fi yeroo roobaatitti. Al-Haakimii fi Abu Daawud.